gaafa baaroo wareegame guyyaadhumaan dirree seene ture. So an ganama dhufee inni galgala sana wareegame balaadhaani malee waan namni itti yaadee shira hojjete natti hin fakkaatu. Achin ture gaafa inni wareegame sana ammas man himuu danda'a sanarratti. Hayya hordoftoota keenya gaafilee jajjabduu du'a qabsaa'aa hangafticha baaroo tumsaa walii wal qabatu yeroo garagaraatti dhaloota kanarraa ka'aa turan shan ijoo gaafilee shanan ijoo ta'an keessattuu gaafiin shanaffaa du'a obbo baaroo tumsaatii fi haala qabatama obbo Leencoo Lataa waliin wal qabattu gaafii ijoo dhaloonni kun beekuu barbaadu waan taateef hanga dhumatti na hordofaa dhumarratti ammoo yaada keessan naa qooduu dandeettu waan ta'eef na hordofaa. Gaafiin tokkoffaa maal jedha? Obbo Leencoo Lataa maaliif sababa du'a baaroo tumsaa ifatti himuu irraa uf qusatan? Obbo Leencoo Lataa yeroo garagaraatti even akkaataa amma kitaaba isaanii barreessan kanarratti haalli du'a baaroo tumsaa ifaa miti. Inumaa akkuma seensa viidiyoo kanarraatti argaa turtanii balaan du'ee ammatti kanuma himuu barbaada waan jedhu hunda kaasaa turan. Gaafiin jalqabaa gaafiin sabni keessattuu dhaloonni ammaa kun isaanirraa qabu waa'ee du'a qabsaa gameessa kana maaliif ifatti kana waan jedhame tokko lama sadii jedhame jaarsa obbo Leencoo Lataa kanarraa dhaloota kanaaf ifa hin taane waan jedhudha. Lammaffaan maaliif du'a obbo baaroo tumsaa jaarraa abbaa gadaa waliin wal qabsiisuuf yaalame? Kunis akkuma beekamuu fi akkuma dhageettan yeroo garagaraatti gara baha Oromiyaatti naannessuudhaan du'a qabsaa gameessichaa obbo baaroo tumsaa jaarraa abbaa gadaa faana wal qabsiisuufis yeroon itti yaalamaa ture jira, akkaataan itti yaalamaa tures jira. Maal mul'isa? Indikeeshinii isaa maalidha waan jedhu kunillee gaafii ifa ta'ee addaan bahuu qabudha. Gaafiin lammataa kana yoo ta'u sadaffaan ammoo baaroo fi badhoo jidduu wal dhabdeen dhuunfaa maaltu ture? Akka yeroo garagaraatti dhageenyutti badhootu baaroo ajjeese wal dhabdee dhuunfaa qabu maraataadha jedhu waan akkasiiti qawwee ittiin kennina dirqama akkanaa irratti hin bobbaasina jidduu isaan lameenii yeroo Finfinnee turanitti fi yeroo mootummaa Dargii jalaatti dhaaba garagaraa hoogganaa turanitti yookiin miseensummaan turanitti wal dhabdee dhuunfaatu ture. Sababa saniif jecha qabsaa'ota lamaan jidduu rakkina dhuunfaatu ture jedhama. Maalidha rakkinni dhuunfaa isaan hanga lubbuu ajjechaa wal isaan geessisu kun ka jedhus dhaloonni baruu barbaada. Gaafiin afuraffaa ammoo akkaataa du'a baaroo tumsaa waan ibsu jechuudha. Yeroo inni du'ee obbo Leencoo Lataa fiiganii dhaqanii jaarraa abbaa gadaatti akkuma dhukaasni sagaleen dhukaasaa dhagahameen fiiganii jaarraa abbaa gadaatti dhaqanii obbo Leencoon jechuun baarootu du'ee baaroo tumsaatu du'ee yoo as deebinu baaroo lubbuun keessa jirti sanbooda badhoonis waan seenaa ragaa isaanii waan itti qabaadhee kana isiniin jechuun dandeenyeef tuttuqeetuma waan yeroo hedduu deddeemaa ture waan ta'eef so haala kanarra dhaabanne jaarraa abbaa gadaa TV obbo Leencoo Lataa gadi taa'anii haala du'a baaroo tumsaa yoo dogongoruu baadhee afaan afur yookiin shaniin barreessanii seenaa primary source barreeffamaatu jira. Kana ammoo akkaataa du'a obbo baaroo tumsaa obbo Leencoo Lataa nama lubbuun jiranii fi nama ragaa primary source ta'anidha waan ta'eef barreeffamni kun maal jedhaa eessa jiraa akkamitti dhaloota kanaaf ifa ta'uu dhabe wanni jedhus nuufis gaafiidha jechuudha. Gaafiin shanaffaa fi inni ijoon keessattuu du'a qabsaa gameessicha kanaatii fi haala obbo Leencoo Lataa wal qabsiiftu jechuudha. Baaroo fi badhoo dachaas wal dhabdee hanga fedhe yoo qabaatan akkamitti duuti obbo baaroo dhufa obbo Leencoo Lataa eeggatee ta'uu danda'e? Akkaataa intervii isaanii yoo argitan seensa viidiyoo kiyya kanarra jalqabarratti yoo ani ganama seenuu duuti isaa galgala tahee dhufti an achi dhufee fi
duuti obbo Baaroo wal faanadha. Garuu balaan du'ee ammatti kanuma ibsuu barbaada waan jedhudha obbo Leencoo oni kan kaasaa jiran jechuu afgaafii Muhammad Elemoo faana kaasan kanallee. Kanaafi gaafileen shanan kunniin akkaataa ani yaadee fi tilmaametti ammatti gaafii ijoo fi dhaloonni dhagahuu fi baruu barbaaduudha. Kanaaf jaarsi kun lubbuun jira. Kitaaba isaanii keessatti illee guutuus dubbisuu baadhu akkaataa hanga laaleetitti fakkeenyaaf fuulota waa'ee du'a Baaroo ibsuu yaalame irratti wannoonni kunniin ifaa miti. Osoo isaan lubbuun jiran wannoonni kunniin ifa tahanii at least qabsoo fi jireenya Oromoo egeree boruutiifis baay'ee murteessaadha waan ta'eef mee guutumatti ammoo afgaafii Muhammad Elemoo wajjiin qabanii itti deebinee haa caqasnuu san booda walitti deebina. Afa Baaroo wareegame guyyaadhumaan dirree seene ture. So an ganama dhufee inni galgala sana wareegame balaadhaan malee waan namni itti yaadee shira hojjechuu hojjete natti hin fakkaatu. Achin ture gaafa inni wareegame sana ammas man himuu danda'a sanarratti. Ayye. Yeroo yaadannoo jaarraa abbaa gadaa gubbaatti Profeesar Mahammad Hassan akka jedhanitti bara 1983 obbo Leencoo Kaayirootti argee ittiin haasawe Baaroo Tumsaa Leencoon hin ijjeesne naan jedhanatti mee abaluu nan biratti ijjeesee jedhe waan san barreeffamaan qaba jedha dubbiin sun dhugaa. Naaf hin galle gaaffiin kun. Waan ni jedhe obbo Leencoo dubbadde wa tokko jira shakkiin baay'ee haasawamu. Baaroo Tumsaa bahat warri jaarraa abbaa gadaa ijjeese yookaan jaarraa abbaa gadaa ijjeesisee waan jedhutti haasawama. Angaafadde Baaroo Tumsaa kun akkamiin du'e dhugumaanu jaarraa abbaa gadaa kun waan kanadhaan shakkamaa jennaan obbo Leencoon lakki wanni kun dharaa naan jedhe dubbatan. Muhammad qajeelaa yaadate. Profeesar Mahammad jedha. Profeesar Mahammad qajeelaa yaadate ani takka addattis banaattis jaarraatu Baaroo ajjeese jedhee nama tokkotti illee himee hin beeku. Jedhee hin beeku kanaan. So akka achi turtanitti jechuun namni ijjeese wanni isin irra beektan maaltu jira? Balaadhaan du'ee ammasuma haasa'utu gaariidha. Ayya. Inni biraa ammoo obbo Leencoon afgaafii obbo Margaa Angaasuu wajjin taasisan irratti mee du'a obbo Baaroo Tumsaa akkamitti yaadatu mudannoo jireenya isaanii taasisanis yoo ibsan viidiyoo gabaabduu daawwannee walitti haa deebinu.